Harka fuunee daawwattoota keenya akkam jirtu oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin abdii fiixeeti. Dhimma maaster pilaanii Finfinnee irratti kan mari'achuu qabu bulchiinsa magaalaa Finfinnee osoo hin taane caffee Oromiyaa ta'uu akka qabu Dr. Mararaa Guddinaa beeksisan. Alamaayyoo Qannaatu dubbise gamasaatti. Maaster pilaanii Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa bara darbe bahirratti ibsa biiroon misooma lafaa magaalaa Finfinnee torbee kana baasee ilaalchisuun Dr. Mararaa Guddinaa akka himanitti dhimma piroojeektii kanaa irratti mari'achuu kan qabuu fi murtii dhumaa kan kennu caffee Oromiyaa akka ta'u qabu himan. Maqaadhaaf dhiyaachuun irra jiru lafti isaa kan Oromiyaati, kan fudhatamaa jiru Oromiyaadha. Kan immoo dhiibaa jiru bal'achuu barbaadu isa Finfinnee jedhamudha. Maqaa dhiyaachuun kan irra jiru isa Oromiyaa mitirbeetii mootummaa Oromiyaa jedhamudha. Rakkoon isaa mootummaa Oromiyaa isaa ta'u, mootummaa Finfinnee isaa ta'u, kan bitaa jiru, kan gurguraa jiru, kan jijjiiraa jiru, kan akka fedhitti ajajaa jiru yaa'u dhaabbiidhuma tokkodha. Dhaabbii biyya bulchu kana Adaawii kan jedhamudha. Isa immoo Adiyoo kana kan bulchaa jiru immoo beekamaadha. Warri egaa maqaa Oromootiin achi keessa jiran immoo ergamuu caalaa bira darbanii mirga saba kanaa dhaabbatanii kabachiisuudhaaf warra socho'uu danda'an miti. Kan ta'u sanagaa dhiyaachuun kan irra jiru kana gubbaatti kan murteessuun irra jiru mana marii Oromiyaati jechuudha. Rakkoon hamaan yeroo ammaa jiru qaamonni naannoo Oromiyaa bulchan akka seera naannichaa fi federaalaatti bilisummaan murtii kennuu dadhabuu akka ta'edha kan Dr. Mararaan dubbatan. Murtii mootummaan kun murtaa'u iddoo tokkoo burqisii galee dimokiraatik sentralizimii jedhan kana iddoo tokkoo burqaa jechuu koote. Sana keessatti immoo qoonni OPDO qoonni mana marii Oromiyaa jedhamu kun maal jedhamu kun ergamuudhaaf malee bakka saba sanaa bu'ee keessatti qooda fudhatee mirga saba sanaa eegsuudhaaf waggaa 24 socho'an turre amma socho'uu hin danda'u galee rakkoon isaa achii burqaa jechuu kooti. Oromiyaan bara abbaan qabdu abbaa dhabuudhaan kan dhufedha. Dachiisaas fudhatamaa kan ture fudhatamaa kan jirus maqaadhaa fi warruma keessa ajajan Oromiyaa keessaas haa ta'u Finfinnee keessaas haa ta'u abbaa fi ajajanii kunuu Oromoon keessa jira qooda fudhachaa jira. Kan duratti taphachaa ture tapha sana waan tapha ta'uu malee mirga Oromoo bari sarbameera. Gaaffiin uummanni Oromoo qabu mirga abbaa biyyummaa fi lafa isaa bulchuu dadhabuu akka ta'e himanii uummata beelaaf saaxilameef illee gargaarsi barbaachisaan akka kennamaa hin jirre dubbataniiru. Dubbii lafa ammaa bari qabsoon Oromoo lamadha. Mirgi immoo mirga keessatti wanti guddaan immoo dubbii lafaati si galee. Sabni dachii hin qabne, sabni qe'ee hin qabne, sabni biyya hin qabne, sabni kan kooti jechuu hin dandeenye. Isa maqaa federaalizimii jedhan kanaaf maal kana jedhan fa'aa kana keessatti iddoon qabu si galee sabni Oromoo dachii isaa gubbaatti itti cichee aarsaa barbaachise baasee dachii isaa akka kabachiifannetti borus iftaanis Finfinneenis itti bahaa bal'atu Oromiyaas maal isaan mottitee gurguraa jira. Iddoo hundaatti sabni Oromoo dachii ofii gubbaatti qabeenya ofii gubbaatti lafa abaawayyuu isaa kaakayyuu isaa kaakilee isaa gubbaatti uumamaan lafa isaa kenname gubbaatti cichee sabni Oromoo dhaabbatee mirgaa bitaa ka'ee gaaraa dakaa ka'ee lafa isaa gubbaatti qabeenya isaa gubbaatti aarsaa barbaachise baasee qabsaa'uutu irra jira. Maaster pilaaniin kun jiru hojiirra oolee dhiisesi isa duwwaa miti jechuu kooti. Mirgi saba keenyaa sarbameera, qabeenyi saba keenyaa saamamaa jira, fudhatamaa jira. Abbaan barbaade qabeenya saba keenyaa gubbaatti dachii saba keenyaa gubbaatti diriirfatee bal'atee gammadee burraaqee jiraachaa jira. Sabni keenya immoo beelaan kun akkasuma isin argattan iddoo baay'eetti beelaan dhumaa jira, qe'ee irraa buqqa'aa jira, hagabuusaa bulaa jira. Dhiibamaa jira kan taanetti kana gubbaatti qabsoonni akka ta'utti jabaatee haa keessaas qabsoon saba keenyaatti fufuutu irra jira. Mirga keenyaa fi hamma beekumsa keenyaatti hamma dandeettii keenyaatti dhaabbannee qabsaa'uudhaa fi loluudhaa fi sabni keenya qabsoo isaatti fufuutu irra jira. Hawaasa Oromoo magaalota Siyaatal
Vancouver, Portland fi naannoo ishii jiraattan maraaf miidiyaa walabaa hirmaannaa uummata isaatiin hundeeffamee yeroo gabaabaa keessatti fudhatama olaanaa argate Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork daran dagaagee sadarkaa kanarra akka ga'uuf deeggarsa gochaa turtaniif galata guddaa qabdu jechaa ammas haaluma wal fakkaatuun sagantaan tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork fulbaana 6 bara 2015 magaalaa Siyaatilitti waaree booda sa'a 1 hanga 6tti qophaa'eera. Teessoon 8825 Rainer Ave S Seattle WA 98118 sagantaa tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kanarrattis durataan boordii Dr. Ahmad Galchuu fi xiinxalaan siyaasaa fi daayirektariin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Obbo Jawaar Mohammad kan argaman ta'uun beekameera. Sagantaaleen adda addaas qophaa'aniiru. Maarree miidiyaa walabaa keessan ijaa fi gurra uummata isaa ta'ee tajaajila olaanaa kennaa jiru. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin akka tumsitan kabajaan affeeramtaniittu. Koreelee deeggarsa uummataa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dameewwan Seattle, Vancouver fi Portland. Dippiloomaatonni gamtaa Awurooppaa miidhaa ijaarsi gibee sadaffaa gosoota naannoo sanaa jiraatan irraan gahuu danda'u ifa taasisanii ammas Alamaayyoo Qannaa dabalata qaba. Gosoonni naannoo sabaaf sablammoota kibbaa naannoo sulula laga Oomoo jiraatan kanneen akka Mursii, Boodii fi Gartokkeen tiffatee bultoonni biroon piroojeektii hidha gibee sadaffaa oomisha shukkaaraaf ooluuf bakka isaanirraa buqqa'uun akka rakkoof saaxilaman gaazexaan The Guardian gabaasee jira. Akka gabaasa torbee kana gareen dippiloomaatota Ingiliz, Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaa sulula Oomoo kibbaa bara darbe daawwatan ilaalchisuun baasanitti ijaarsa piroojeektii sukkaaraa sadarkaa addunyaatti isa guddaadha jedhamu kanaaf miseensonni gosoota naannoo laga Oomoo jiraatan 20,000 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'uun rakkoorra bu'aniiru jedha. Ijaarsi hidha qonna shukkaaraa Itiyoophiyaan laga Oomoo irratti gaggeessaa jirtu namoota 500,000f carraa hojii uuma jedhame kun gargaarsa maallaqa baankii addunyaatiin ijaaramaa jira. Hidhi laga gibee sadaffaan baajeta doolaara biiliyoona 5 ijaaramaa jiruu fi humna elektirikaa meegaawaattii 1,800 ol maddisiisa jedhame dhuma bara kanaatti xumurama. Haa ta'u malee lafti hektaaraa 2,000tti dhihaatu kanaan dura qonnaan bultootaa fi gartokkeen tiffatee bultootaan qabamee ture irraa buqqisuun bakka jireenyaaf mijataa hin taane qubachiisa jechuun warreen mirga namaaf mormanii fi dhimma kanarratti qorannoo gaggeessaa turan irraa mormii kaaseera. Gaazexaan The Guardian akka gabaasetti mootummaan Ingiliz Itiyoophiyaaf gargaarsa guddaa kennuun kan beekamu akka ta'e eeree michummaa biyyoota lamaanii laaffisa sababa jedhuun akka odeeffannoon dippiloomaatonni argatan kun hin maxxanfamneef yeroo 2 dhorkeera. Dippiloomaatonni naannicha qoratan bara darbee hawaasa naannoo fi namoota dhuunfaa waliin erga mari'atanii booda gabaasa fuula 30 qabu baasaniin mootummaan Itiyoophiyaa akka seera addunyaatti gosoota bakka sanarraa buqqa'aniif gorsan kennine jedhaniiru. Dursan kennine jedheera. Gareewwan dippiloomaatotaa lamaan iyyuu dhimmoota fooyya'uu qaban akka mootummaa Itiyoophiyaatti beeksise kan hime gabaasni kun isaan keessaa gosoonni kun fedhiidhaan akka qubatan gochuu, gandoota keessatti bishaanii fi mana fincaanii akka argataniif akkasumas utuu qe'ee isaaniirraan buqqa'in dura gorsa barbaachisaa akka kennamuufii qabu hubachiiseera jechuun kan gabaase The Guardian. Reeffi loltoota Ugaandaa 10 kanneen hidhattoota Al-Shabaabiin Somaaliyaa keessatti tibba kana ajjeefaman gara Ugaandaatti ergamani. Akka taanutti dhiyaata. Haleellaan mooraa Jalaanee keessatti nu mudate sun haalota jiran ni jijjiiru kan jedhan dubbi himaan humna waraanaa gamtaa Afrikaa Al-Shabaab gocha isaa kanaaf deebii ga'aa ni argata jechuun dhaadatani. BBC'n akka jedhutti haleellaa hidhattooti Al-Shabaab mooraa waraanaa gamtaa Afrikaa Jalaanee irratti raawwatan sanaan loltoota 50 ajjeeseera jechuusaa erga eereen booda haa ta'u malee haleellaa sanaan loltoota Ugaandaa 12tu ajjeefamee jedha. Loltooti Ugaandaa humna waraana lafoo kan gamtaa Afrikaa Somaaliyaatti bobba'anii jiran 22,000 keessaa tokko ta'uu kan eeru gabaasi BBC kun lakkoofsi loltoota mooraa sana keessatti ajjeefamanii 20 fi 50 gidduu akka ta'e miidiyaalee biroon gabaasaa jiraachuu isaanis eeree jira.
Haleellaan sun boombii of wareegdotaatiin akka jalqabe kan BBC'tti himan jiraattoti naannoo sanaan booda sa'aatii tokko oliif sagaleen dhukaasaa meeshaalee gurguddaa walitti aansee akka dhaga'amaa ture dubbatu. Maddi oduu Hamisoom har'a akka marsaasaa irratti barreessetti aangaa'oti waraanaa Ugaandaa haleellaa sanaan booda mooraa Jalaanee kan loltoota isaanii keessatti ajjeefaman daawwataa jiru jedha. Of wareegdoti Al-Shabaab konkolaataa boombiin irratti hidhame qabatanii akka gara dallaa sanaatti siqanii fi boodas loltoota Ugaandaa waliin akka lola jalqaban kan dubbatan hoogganaan ittisa humna waraanaa Ugaandaa Jeneraal Edward Katumba loltoota isaanii mooraa sana keessa turan erga nagaa gaafataniin booda kanan dhufeef mooraa itti jaallannu waliin turan keessatti kufanii fi haalota turan ija kootiin arguufanii jedhani. Jaallan kufan lola gaarii lolanii kufan jedheetan amana kan jedhan Katumbaan dhumarrattis maatiiwwan loltoota ajjeefamaniif jajjabina erga hawwaniin booda loltoota hafan galateeffatanii boodas yeroo hundayyuu farreen nagaa ni lolu garuu dhumarratti ni injifatamuu jedhan. Hawaasa Oromoo magaalaa Haawustanii fi naannawaa ishii jiraattan maraaf miidiyaa walabaa hirmaannaa uummata isaatiin hundeeffamee yeroo gabaabaa keessatti fudhatama olaanaa argate. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork daran akka jabaatee babal'atuuf deeggarsa gochaa jirtaniif galata guddaa qabdu jechaa ammas haaluma wal fakkaatuun sagantaan tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork fulbaana 5 bara 2015 magaalaa Haawustanitti galgala keessaa sa'a 6 irraa eegalee hanga halkan walakkaatti qophaa'eera. Teessoon Venue Clarion Hotel used to be Ramada Hotel, 6885 Southwest FWY, Houston TX 77074. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa 832-858-414. Sagantaa tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kanarrattis xiinxalaan siyaasaa fi daayirektariin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Jawaar Mohaammed kan argaman ta'uun beekameera. Sagantaaleen adda addaas qophaa'aniiru. Maarree kottaati akkuma yeroo kamuu miidiyaa walabaa keessan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin tumsaa. Erkoon keenya uummata keenya. Koreek deeggarsa uummataa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. Damee Houston, US, America. Chaayinaan humna waraana biyya ishee 300,000 hanqisuuf akka jirtu pirezidantiin biyyattii dubbatani. Pirezidantiin biyyattii Jinping kan kana dubbatan wiixata wayita yaadannoo injifannoo lola waraana addunyaa lammaffaa agarsiisa humna waraanaatiin yaadatanii oolanitti ture. Taane dhiyaata. Beenjigitti kan argamu waltajjiin Tiananmen fulbaana 3 bara 2015 sa'aatii tokkoof meeshaalee waraanaa kanneen akka taankii, misaayilii, xiyyaarota waraana nama malee balali'an diroonii, humnoota waraanaa lafoo 12,000 ta'anii fi akkasumas aangaa'ota mootummaa biyyattiin dhiphattee oolte. Agarsiisa waraanaa kanarrattis pirezidantiin biyyattii Jinping yoo uummata isaaniifis ta'e michoota isaanii akkasumas mootummoota dhiyaaf dhaamsa gabaabaa dabarsan kun cichummaa biyyi keenya nagaaf qabdu mul'isa malee eenyuun iyyuu sodaachisuu miti jedhani taankii, misaayilii, diroonii fi jeettii waraanaa agarsiisaa. Uummati Chaayinaa nagaa jaallanna kan jedhan Jinping humna waraanaan jabootaanus humnaan buluu yookaan daangaa babal'ifachuutti hin amannuu jedhani. Uummati Chaayinaa boquu samiitti ol qabee afuuffee halluu bifa adda addaatiin samii Beenjigiin golgan daawwachaa godaannisa waraanni addunyaa lammaffaa biyyattii irratti dhiisee darbes yaadachaa milkoominaaf qaroomina biyyattii sana booda argames dirree balleensa irratti daawwachaa guyyaa injifannoo sanaa kabajaa oolan. Yuunivarsiitii Sidniitti daayireektara wiirtuu qorannoo Chaayinaa kan ta'an Keeri Biraawun agarsiisi waraanaa kun karoorri isaa wal nama falmisiisaa jedhu. Kan agarsiisi kun dhiyaate uummata biyya keessaaf ta'u kan dubbatan Keeriin innis mootummaan kun dandeettii dantaa Chaayinaa tiksuuf qabu mul'isuuf natti fakkaataa jedhani. Chaayinaan lakkoobsa loltoota ishee hanqisuun humna waraanaa ishee ammayyeessuuf kan yaadame ta'uu kan dubbatan Keeriin itti dabaluunis daawwannaan Jinping gara Waashingtanitti taasisuuf jiran dhimma siyaasaa fi waraanaa irratti bal'inaan mari'achuuf akkasumas michummaa biyyoota lameeniif carraa gaarii saaqaa erga jedhaniin booda akkan yaadutti wanti balaa baatee deemu wal hubachuu dhabuudha jedhan.
Itti dabaluunis sichi Chaayinaan humna waraanaa baay'ee osoo hin taane caasaa jiru jijjiirtee humna waraanaa jabaa ta'ee fi ammayyoome horachuuf murannoo qabaachuu ishee waan mul'isaa jirtu fakkaatti jedhaniiru. Jeneraalli waraanaa Indiyaa kan turan Dimpeenken Beenaarjee gama isaaniitiin karoorri Chaayinaa inni duraa Jaapaaniin sodaachisuudha jedhu. Mootummooti biyyoota ollaa Chaayinaa waliin wal dhabdee daangaa qabanii fi muummicha ministeeraa Jaapaan Shinzo Abe akkasumas mootummooti biyyoota dhiyaa hedduun kabajaa kana irratti hin argamne. Muummicha barreessaa olaanaa gamtaa mootummoota Baankii Muunii fi pireezidantiin Ruusiyaa Vilaadimir Puutiniin dabalatee matoota biyyoota 30 oliitu agarsiisa sana daawwachuuf Chaayinaatti imale. Agarsiisa kana irratti pireezidantiin Sudaan Omar Hassan al-Bashir kan yakka waraanaan ISIS irratti himatamanii turan afeeramuu ilaalchisee Yuunaayitid Isteet kan Chaayinaa akeekkachiistee turte ta'ullee Chaayinaan garuu michoota koo duriitii jechuun Hassan al-Bashiriin Beenjigitti daawwannaa guyyaa 4f simattee jirti. Hassan al-Bashiris sodaa fi yaaddoo tokko malee guyyaa 4f Chaayinaa daawwataati jiru. Egaan oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma ture gama kootiin nagaatti. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuu isaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641-552-5055 United Kingdom 0330-332-6333 Germany 518-090-40 Norway 219532 Sweden 0840303194 Italy 0689973019 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271-210-03 Australia 028072 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN.